Amma Surree mucaan fattaatillee guyyaa sana. dhalabdatti singaani. Haa? Dhaladhaabdi singaani uli. Kana jechuun yoomiyyuun yoo heerumteen dhaltu. Wallahi lazima mshahara baadhi tunakuta kitaka na kwa chistaver wallahi. Ama manu kanye ma kana sagale fute mu tage sitare ke san singan kan. Haa gammaduuf miskiina. Koomentii miskiina yeroo amma sadii afur deeman takka inni dubbisaa fi beektaa akka gammadu jedhe. Inni waan ani hin argine se'ee 80 fa deebi'ee barreessa. Wantidha ati garuu mara nama arsa wallahi jechisan. Oh, thanks so much. Ani waan na galchi ani waan na duuba jiru waan na afoo jiru natu beekaa miti ani waan na galchi. Ati bargaafni ati aartu guyyaa kan beektaa. Guyyaa ati waa harkaa hin qabne tokko kiisa keetii waa takka hin qabne si'ii rakkattee jirtu tishiyyeetti namni siin jedhe harka kan kee keessa waan qabdu waan ta'eef qaba kiyyaaf akkas naan jedhanii min jette si dhagayama. Batata ilmoo dhabdee oo siin jedhanii yookaan ammoo akkasii siin jedhan fakkeenyaaf urmiin kan kee nama guddaadha yookaan rabbi siif hin kennine urmiin kan kee waggaa 60 waggaa 50 yaa rabbii kiyya osoo ati ilmoo naa kennitee jiraattee akkana naan jedhanii jette si dhagayama. Waan na duuba jiruuf waan na afoo jiru natu beeka waan ta'eef an haftaamii namaan taatan isin wallahi waan na afoo jiru waan na duuba jiru natu beeka inde. Amma waa tokko sitti himaana dhagee yaada faate amma meediyaan tokko meediyaan yeroo hedduu interfuuf na cinqa wallahi la azim. Garuu Ana interfiin ta'ini anu amma miidiyaa tokko irratti interfiin ta'u jedheera wallahi. dhagee haga ammaan taane Jamiila ati qoy Kanaadaa deemtee haga amma leenca darbuun geenne sila Kanaadaa illee waggaa shangaya malee leenca darbanii. is nurraa waa'ee leencaati dhagee sitti himaa. Gaafa interfuun goone ammoo manni kun surprise ta'a akkam ta'an dhiiroo. Dhiiroo akkuma ta'an. Laa beekte amma. Miidiyaan ati irratti interfii taatu wallahi dhugaa siin jedhaami. Miidiyaa gugurdaa irratti intervii ta'e akka hacee sanii hacee jedha sorry wannoo sanitti nahim raachee sanitti bar miidiyaa xixiqqoo warra yuutuubii xixiqqoo taniin hunda didee miidiyaa guddaa irratti intervii ta'e bar raachee. Wallahi. Amman sani miti awwanan hin dideef waan biraati miti. Iskaayibiidhaan silaaniin godhaa. Ani waa'ee siyaasaa Oromoo malee hin goone miidiyaa irratti. Garuu an biyyaan galuu barbaada. Biyya galuu hin taane. No dhagee biyya galuu osoo hin taane biyyaan dhaqee ilaaluu barbaada faamilii. Ani bakkeen intervuu itti godhu Oromiyaa keessaan. Oromiyaa. Kaayyoo biraan qabu bakka. Oromiyaatti intervuu godhuun qabaan. Oromiyaa keessa taa'ee. Iskaayibiin hin godhu kakadheetiin taa'u jira. Garuu sabni kiyya akka gammadan gaafas abdiin qabaani wallahi akka gammadanii bakka if kaayan dhabanii nasraan tunurraa dhalattee baguma nasraa tana dhalle nasraa tana qabaachuun nu boonsa jaanii akka isaan bakka if kaayan dhabanan shakkiin qabu si galee dantaa dhuunfaa kiyyaarra qofatti osoo hin taane waa meeqaan saba kana akkaan sapiraas godhu abdiin qabaani si galee. So OBN irratti hin godhu lakkii obboleetti. OBN irratti hin. OBN irratti osoo hin taane wannoo irratti miidiyaa shisma miidiyaa guddaa irra godhu yoo goote. Warra Amaaraa waan taate. Inshallah abbaa fedhe Amaara ta'ee Oromoo ta'e. Haasawni haasaa walaal miidiyuma Oromoo irratti hin godha yuutuubuu maan taane hin godhaan yuutuub irratti maan taane garuu afaan Oromootiin waan hin godhuuf Oromoon bakka hunda hordoftu waan ta'eef ani amma miidiyaa Amaaraa irratti godhuurraa miidiyaa Oromoon qabdu irratti miidiyaa fadhe karaa yuutuubis ni godha garuu seenaa dhugaa irratti taa'ee godhuun fadha nama interfuuna godhu sun akkamitti wal cinaa taa'ee godhudha. Hawwiin kiyya malee kabiraatii miti. Si galee amma olii gallee. Wannoo shisma maal jechuu barbaada beektaa? Ya Aljazeeratti ni godha. Aljazeeratti ni godha amma. Miidiyaa Aljazeeratti godhuun kiyya shakkiin qabu. Ni godha. Wallahi. Aljazeeraan bareeda. Miidiyaa kan walii irratti gootee kan namni kumni tokko kan ammoo kumni shallaalu maal godha? Ankuma miti habiibti viidiyoon ta'e achi geenyaan dhadhaa ibidda bu'ee ifii ol jalaa fuudhanii fiiganii namni hundi ilaala. Awwaa'ee sanii keessa hin jiru. Odeensii nama hedduu ilaalumsaa keessa hin jiru waan. Seenaa dhugaa tasgabbiidhaan qaamaan taa'ee godhuu qabaadha malee. Siigala. Viidiyoon teenya dhadhaa ibidda bu'ee haasawaa keenya namni waan ijoo irraa argannaa ni dhaggeeffata. Hawaasni abdii qabna kana shakkii hin qabnu. Adda ni beekame. Yoomma nama 30 irratti yoo sitti waa dubbanne viidiyoo namni tokko fuudhee achi geessu bakkee siin geessu laali. Kana fudhadhu ati. Ani hordoftoota I don't care.
odansi meediyaa guddaa miti. Seenaa hiyya dhugaa qaamaan taa'ee bakkaan dhufti jetti awwaalante san keessatti waan hedduu waan hin dalagee jiruuf achi taa'ee godhuu qabaan. Si galee? Sani malee ምንም ሌላ ta'uu danda'a garuu jira miti. Kanaafuu faalamaan qaban. Adafaati ijitee sanin na seeneen siyaa bare gaafa kaan namni gifti naa kan dhiisee na nyaatanii isa. Na nyaatanii. Buda na taa'u. Nu gifti ishee kennee beeka karan irratti. Wallaa ijitee sanin na seenee yaa bonatti faa wal mari'adha. Erga yoomiiti? Bubbule. Jechuun yoo eenyu gifti ishee kennee arge qaraani. Lakki yaa Oromoo dubbisan akka mee wal mari'adha isii warri naan laga tokko jiru san wal mari'adha du'aa narraa na tufaa yoo na tufu baate na cidhu feetiin muka jinni isin uluu ta'a bakka takka mana tokkotti shurxaa walitti isin qabee mana tokkotti isin hidhee masrii gaafaan dhufe. Muka jinni cabaqee shurxaan kennee shurxaan isin uluu ta'a mana tokkotti. Osoo nachiin dhufe. Ya Rabbi kongkosmu. Guys, stop guna. Amma isin fuula kiyyan agarree waan kanaa walitti isin xaragee dullaadhaan. Abonaatiin numa jirta. Dullaan isin garansiisee. Jettu akkamii. Wayii adafaatee namaatu nin dhufa naan jee beeytaa gasteedha. Namni sayyoo gosseen illee argaa hin jiru ani. Asirraa hojii keenya hadhu jedhiini. Maali? Wallahi dhugaan jirani yani akkas fuula kiyyan argitan. Isin tufsiisee as deebuuf sanumaa chakaa yeroo dhufu jira. Wayi warri koomatti qoyi. Garuu biyya deemii kottu kaayiroo maatii kan kee kasii yaadi argu. Ajaan dhufuuf hin qabu namni kanaan agartan. Nam takka. Isin nan agartanii garuu xiqqoo miila gala isin gaggarafee deebuuf barbaada. Waan birooti kun ammoo. Wallahi beeksisa qofaaf hin dhufa nama ati islaam miskiina. Nama akka malee na miidhee jira dhokotee saniif hin dhufu jira. Dhokodhee irraa kan faladheetiin lubbuun baasu mudhii gad caccafaqees deebuu barbaada. Gootitti koo viidiyoo bichaa poostii nu godhi keessee achi deebitetti. Gaayis abaaboo lama. Wallahi niin godha. Abaaboo lama gaayis. Sagalee irraa waraabeen poosti godheesni. Gaayis abaaboo lama. Nama harka namaatiin na miidhee jira na miidhu jiru jira miidiyaa kanarratti. No, warra miidiyaa fayyadamu qofa rakkoon nama keessatti namni biraa miti nama biraa miti. Ya Rabbi kongkosmu. Waa maraa waraabii jedhiini. Jedheeni baranuyyuu. Wallahi billahi ni waraaba. Akka Fu'aadiin gaafa as jiru tumanii ka'anii uummanni kaayiroodha. Gaafa inni biyya galee poostii godhan suuraa. Yaa ani haasawa isaanii isinii fida tani namni gaafii gaafatu. Nama gaafa duraa si tume sani argite. Suni miti tani nagarre warruma miidiyaa kanarraati nama miidiyaa kanarraa kan akka malee na miidhee jira laa. Harka garaa jalaatiin eegaan achirraa deeme. Nama eegaan achirraa deeme na miidhee jira. Biyya jirtu kan immoo. Qaamaan harkaan nan tuyne bar akkantu qabnu hin goone karaa ulee namni hin beeyne taniin ani firraa arge. Santu jira. Namni garaa wal bayyaan qabu warwalla. Wallahi laazim ulee namni hin beeyne nama akka malee na miidhee jira. Eegaan achirraa deemee as dhufe. Sana immoo kan itti bo'uun beekaan illee. Haadha eegata sirraa deemte eessa si arga? Ana argee miti. Nas tumee miti. Nas tumanii miti. Ulee namni hin beekne gara finni jirtii mee? Si galee? Saniin. Saniin itti dhaqqabe. Jecha namaa ta'e hin deemin garuu.
No, 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 waan qabatamaati. Waan qabatamaati. Waan salphisuun hin deemu waan ragaa qabu.